inni itti aanu arraba namni wal arrabsu guyyaa takka dhiyootaan dhiheenya kana makiinaa seenee jiroo deemu ayyonni asii oliyaan makiinaa keessa wal lolanii guftaa walii qaban arraba takkaan arraba akkasii addunyaa gubbatti hin dhageenye intalumani kaa islaamaatiin dhalattee akkasii waa arrabsaan naan galleeyaa jiran makiinaa keessa namni nyaara haddatee jira ummata nabii gurraan qabadde rabbi sodaadha gurra yoo ati us jetteen sit dabarti akam goota wanni harma wal ciniinte wali jirti irraa adda baafnatti wanni ajnabiyya yaa boo rakkoo nuti seenne yaa ummata nabii arrabni isii afaanii bahu anta ka arraba akkasii addunyaa gubbatti hin dhageenye yoo akkasuma jiraattan ammoo jannata rabbii waan kajeelluu hin qabnu namu waa kam qaqqabu yaa jiran arrabni wal gubbaan faashinaan ol deemu jira karaa soomalee kana olii tana waan jiru arrabni kanaa kun aboo rabbi sodaadha amala nama amantiin qabnee fuunee ibira keessummeessu jirra amantii irraanfanne ummata nabii rabbi haa sodaannu guddannee bakka geenyu hin qabnu akkanatti waa'ee dachii gurguranii walirra deebuu guyyaa takka magaalaa Asabootitti namni amantii muslimaan ta'in tokko akkije dachii namni walirra deebuu eegale atis irra deebii janiin awwahiin islaamaa ije khadin dachiin gurgure namarra deebuuf awwahiin islaamaa ije abba islaamumaatu tartiiban qabu waan gurgure namarra deebi'a je wallahi rabbi siniin bara keeysu waan san aboo baleeysoo garaa kana teeraan tokkitti cufuu jecha akhiraan nabinaa ummata nabii aboo manguddoon afaan hin qabatinaadha ollaa wal eegaa jiran dirreen tun halkan awwanin isinii dhaamu shifeerrootiin as bultu iddoo shifeerrootiin bulte diqaalaa heddommaa akeekkadha keellaa kanarratti namni halkan dubri waa gurguru iftiisa shifeerrootiin makiinaa asirra bulchitu tura kees awwaa harkeetii miti iddoo isaan itti heddommaatan nagayni hin jiru yaa ummata nabii dubra keenya haatiisinu ijoolleen baajaaji rabbi sodaadhaa magriibaa fi ishaa'ii jidduu baajaaji kara biraan oofina rabbi sodaadhaa namni akka dooniyaati waa walirra guureet ati meeshaa dakatanaa ol dhuftu seeta intala dubraati naan jaan dhiyootana takka baajaajiin deemu jirti sattaranii akka luuqaa matoorri deemuu sanit deemaniin iddoo sunee isa seeta dirree tana jaran halkan akkanaa wajjiin rahmata rabbii kajeella akkanaa wajjiin rahmata rabbii kajeella yaa haadha dubra dhalteef duuba deebisi ilmoo yorraa hii gammada jette akhiratti intala teef duuba bulchi aboo intala gallakiftee balaa ummata nabiitiin hin saaxilin rabbi sodaadhaa fooshaan aboo iddirii rabbi sodaadhaa fooshaan rabbi sodaadhaa namni guyyaa ulmaa bahu jiru daansii eegale jarana dubartoonni ulmaa baharratti daansii eegalanii turan an takka akkas hin garre guyyaa takka osoon kara masgidaa deemuu rabbii jirrana baase an takka harkeen beeku rabbii yoo ilmoo sii kanne ni dannasta alhamdulillahi qaba moo daansii qaba aboo ulma baharratti waa qalanii akkasi dannasuun hin jiru silaa nu moohanii maallaqa dirqiin nurraa fudhatanii dhiirti keessatti hin argamtu firraa manaa yaanaa waan mana kana keessatti dalagamu immoo nuu itti gaafatama kadhiira aboo diliin nun fixinaa ummata nabii nabiin alayhi salaatu wassalaam akki jedhan beeyladan aboo dirree idaarra sunnaan hin jiru abba baalaa mudawwar aka mudawwaradii ha sujuude saniin dhiisi jiin achumatti dirree idaa gubbaa sunnaan hin jiru ummata nabii hiikkadhu jiin naa itti gaafatama abba hin jiru achuma dhiis sunnaan dirree idaarra hin jiru azaanni hin jiru iqaamaan hin jiru kanaaf ummata nabii diliidharra nu cinquu jirtu ragaa cubbuu waliin masakkaruudha dhiheenya kana waan takka argame namni tokko liqii nama kanne nama imaana qabu namtichi kun ni du'e galmee gubbaa katabee biraa du'e abbaan liqii irraa qabu san yataamaan gizee gaafattu haati yataamaa guddiftu gizee gaafattu qabeenya jaarsi keenya biraan qabu jeen
دندي سرقانا في تدوجي قبر جرا رقا إسات في يا أمة نبي قبر جرا أبان كوني يا تاما إلمان كن دورا أبتني نبيلو إني أبا خيت ملي تاتو نوخن جني دورا بويان خابا خي نالي ناهفو خيت ملي تاتو نوخن جنين هورين بلا شيء سجرا خيس نيات تنجي جولي يا تاما تنال mana murtii geessan manni murtiidha haadha yataamaa guddiftuu ragaa fidadhuu jeen ragaan isa jira ummata nabii eega ragaa dhaftee rabbii keetii hafi jee manni murtii namtichi mana murtiitii gabbaheet madarrakaa mana murtii irra du'eeruu hin baatu walaa yahiiqu almakru sayyi'u illaa biahlihi yaanni hamaan shirri namaxxattu suma nyaata yaa ummata nabii wallaahi suma itti nyaadhama madarra kaarratti abbaa mana murtii kursii irraa gabbu'ee namticha laale mee fuula isaa ol deebisaa isuma laata je hoggaa laalan kunoo isuma mujiyyoo jeen rabbiin namticha haqa jaarsa keetii miliifatee raddite madarrakaa mana murtii irratti ajjeese yataamaa kee guddisuu ni dandeenya nutilleen harka naynuu jeen rabbii sanii walis dhiisne rabbiin keessii haa guddisu jeen wallaahi guyyaa muraasa booda halkan dukkana keessa khintaalaan mana isiidhaa rabbi kaayeef arra meeqaan tamtu liqii namaatti didee taa'u jira meeqaan tamtu liqii namarraa fuudhee itti didu jira amma meeqaan tami nabiin alayhi salaatu wassalaam guyyaata kamaal je aboo gosti warra abaluun jirtuu ije masjida kana keessa namni caljaan aboo hamtuudhaan jenne hin jirtu jennaan tokko niin jire je gurbaan keessa liqii namaatii irra jira hulaa jannataa ol seenuu dadhabee taa'u jira boorraa kafalaadhaa jeen meeqaa irra jira meeqaa irra jira qarshii sadii irra jira لكي كرسي سديه درهم سديه جنة ربي حنكة جنة نقول حقني نما جرنا حقني نما فرنتيجا جنة ربي سينو خيري كبد إبادة كبد صومنا كبد وجين ورسينو سروركا هنگا دادنا أمة خيرنا جرونا الدنيا تكولا أرس برجرات تبارو بكبيرات جرت تكبيشان تبدأ في تات أمورنا ناوب سبريخي تكبيشان تبدأ ميدا namni wal miidhuun sababa roobni kun dhabamuudhaan ta'a guyyaa takka namni tokko miskiinni deeme gaara keessa deeme waan nyaatu dhabee ilmaan itti oonaan aboo bineensa gaaraarra hirkadhu jee deeme osoo deemu garba bishaanii gubbaa dhufe garba kana keessaa qurxummii harkate garba bishaanii qaciisu keessaa dhiifama gaawwanni kun mummuru jira garba bishaanii keessaa qurxummii harkate kudateet ilmaaniin hin dhaqqabajee odoo inni fiigu jiru bulchiinsi biyyattii afaan dhufe qurxummii bareedduu kana eessattiin deemtaa miti tumma saraa mootummaatiin maltii oli naqijeen aboo ilmaan tunatti oo'u jira rabnu taadhatti narra wayyaan irraa dhaabbadhu abadan hin jiru ichi deebis harka miciire irraa fuudhaa jiran aboo humnatti hin fayyadaminaa ummata nabii yeroo ummanni beela qabu aboo badiillee balleessanii jarraa guduunfadhaa ummata nabii irraa gorsa harka miciire irraa fuudhi haya siifi rabbi oli dhiise jeen booyaa ol seene joolleen abbaa waanu fidde jettee mana xitti horiinaan yaa abbaa fayyaan dhabee jeef irra gachiise akka joolleen jeen wallaalee ummata nabii namticha qurxummiin lubbuun qabne fayyitee qubaa asitti irraa kutte summiin fiigee doktoroonni harka asii odoo muran namticha onneen loote namni nama miitan ilmaan keessanii yaadaa yaa jiran ati du'a qabda ilmaan kee akkamitti jiraatu ta'a ganaa addunyaa tanarra ijji miidhamaadhaan raftu akkana jechuun kiyya badaa dhiisaa jechuudha miti badaan sirreeffamuudha qaba sirreeffama isaan maluu sirreeffamu qaba tahee ammoo ollaan rahimni warri waajjiroota adda addaa dalaytan nama kana qixa inni jiruun bifallaalina nama bifallaalina bifti hin laalamtu kan laalamuu qabu namummaadhaan laalama bifaa miti waajjira irra jirtan irratti
qaama sobaan nama kasasu qaama shiraxaxuudhaaf deemu fuularraa beekama hin keessummeessinaa rabbi sodaadhaa. namni har'a kijiba waajjira tokko fidu boru waajjira sanirra kijiba kaa'u ta'a. har'a aangoo qabda boru bu'uun mala galmeen katabame immoo achii naqamu uummata nabii. walaa kabajnu nama nu keessa jiru beekaa haa guddifnu manguddoo iddoo haa kenninu qaama jala deemnu kan mootummaadhaa haa kabajnu. namni waa sadii dhabe waa sadii hin harkatuu jedhan. waa sadeen namni kabaja jaartiin qabne jaalala bultiin harkatu jedhan. namni jaartii tuffatu bultii isaa keessatti jaalala harkatu jedhan. hin sobnean dhugaa sitti mujjira. namni jaartii tuffatu jaartii gubbaan kara biraa laalu jaalala jaartii isa hin harkattu. namni jaartii isaa tuffatu haadha mana isaa tuffatu jaalala bultiin harkatu. namni nama isa bulchu tuffatu dhimma islaamaa haa ta'u qaama mootummaa haa ta'u hedduu harku jirra gizee masjiida irra tolka'ee dhimmi islaamaa waa dabarsu nama akkana taa'ee waa taazzabuun harku jiraan. yaa boonbooniin har'a carraan isaa bulchu jira carraan boodu sirra dhufa. guyyaa sirra dhufe san rabbiin nama mataa si jabeessu ta'a. namni mana mariin dhageenye mana marichaa tuffatu takkaa'u qaama mootummaa keessa bulchu tuffatu nageen harkatu naa katabadhu. namni aalima tuffatu intalti aalima tuffatu gurbaan dhiiraa ka aalima tuffatu ilma diinin harkatu naa katabi. yoo ati ilma diin dhalte aboo mananna kootu naa siima. namni ulamaa jibbu namni nama diin jibbu imaammootii abbootii amantii jibbu warra waajjira keessa dalagus haa ta'u warra hawaasa jirus haa ta'u qaama fedhe haa ta'u namni nama kitaabaa kasirriidhaan deemu jibbu ilmaan diin harkatu. nama diin ta'ee kajallateen baanu'an haqixa sirriitiin deemuun baana ummata nabii jallaa rabbii gaafata. nuti haadha mana keenyaatiin wajjin hariiroo gaarii dubra keenya wajjin hariiroo gaarii ummata nabii dubra keessa yaadarraa baasa. ilmoo dhaltan dubra keessa yaadarraa baasa. yoo ati yaadarraa baasuu baatte nama yaadarraa baasu qabdi. intala teessan yoo yaadarraa baasuu baattan nama yaadarraa baasuu itti dhufa. dibicha geelburree geebatamaa kanaamusa isii balleessee biraa deemu. kanaamusa isii balleessee biraa deemuutu yaadarraa baasa. ilmoo teessanii wajjin hariiroo ummadhaa eessa oolti eessa bulti halkan maaliif deemti aboo ummata nabiin dararinaadha ilmaan keessan manatti guddisa. ummata nabiin dararinaadha ilmaan mana guddisa aboo hayaa jaaka. yaa aboo ummata hayaan qabne gubbaan dhaabbatu aboo hayaa jaa. rabbi ilmaan keenya nu haa tiisu. ilmaan keenya rabbi nu haa tiisu. dubra keenya rabbi hiree nu haa tolchu. haadha manaatii fi abbaa manaa rabbi hafuura walitti haa urgeessu. haadha manaatii fi abbaa manaa hafuura rabbi walitti haa urgeessu. ollaan wal haa jaalattu iddiriin wal haa kabajju xiqqaan nagayaan biqila bakka ga'e rabbi nu haa godhu. guddaa rabbi nu keessa haa bulchu. dhugaa rabbi nu haa agarsiisu. wal kabajuu rabbi nu haa kennu. walii jarjaruu rabbi nurraa haa qabu. diinagdee biyya teenyaa takuufte rabbi ol nu haa qabu. yoo rabbi jee inshaa Allah arras kadhanne borus kadhanne iftaanis kadhanne akka manni marii dabarsetti ani yaada manni marichaa dabarse kabajuudhaaf qophiidhaan jira jarreen. qophiidhaan mataa kiyya boonan qabu'an mucaan xiqqaan tokko na ajaje niin fudhadhaan yeroo istisqaa bahaa jiran nama muraasaan dhufa. boodilii abbaat ta'ubata malee namni namaan ta'ubatu nuti dirree tana dhadhaabbannee iyyina ati dilii tatteessee talayda ustee lulluuqqattee dilii teenuu sii ta'ubata oo rabbi sodaadhaa ta'ubadha. guyyaa isniina hamma sirra kadhannee guyyaa isniina dirree kana baanee harka rabbi dura qabannee istisqaa haa salaannu. hawaasa keenya jaalatamoo kabajamoo isinirratti hin dhiiradhee dhiifama naa godha. rakkoo jirtuun nu alaalalchiisaa dhiifama nuu godha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل عنه